Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa oduun sinitti himaa oduu waliin marsabaati. Hospitaalli Baatee yeroo ammaa madoo waraana bilxiginnaatiin guutamee jira. Humni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa lola guyyaa har'aatii fi lola guyyaa kaleessaa gandoota garaagaraa hedduu keessatti gaggeeffamaa jiruun loltoonni bilxiginnaa hedduun akka madaahanii hospitaala Baateetti guuramanii jiran maddi nageenyaa jiraataa aanaa Baatee irraa qulqulleeffatee jira. Akka maddi keenya hospitaalicha irraa odeessa kana nuuf laate jedhutti hospitaalichi madoo waraana bilxiginnaatiin guutamee namoonni naannoo sanii kan yaalaaf gara hospitaalichaa dhufan kun gara manaa deebihee kun achuma taa'ee rakkachaa akka jiran odeeffannee jirra. Akka odeeffannoon nu gahe addeessutti humnoota raayyaa ittisa biyyaa keessaa kanneen wareegamanis mootummaan dhoksaan awwaaluuf yaalii akka godhaa jirutu himame. Oduu keenyatti aanuun dinagdeen Itoophiyaa waggoota itti aananiif tilmaamuu akka hin dandeenye dhaabbanni maallaqaa addunyaa onkololeessa 14 bara 2021 ibsee jira. Dinagdee Itoophiyaa waggoota itti aananiif tilmaamuu akka hin dandeenye dhaabbanni maallaqaa addunyaa ibse. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa oomisha biyya keessaa waliigalaa Gross Domestic Product Itoophiyaa bara 2022 hanga bara 2026 tilmaamuun rakkisaadha jedhe. Dhaabbatichi haala dinagdee biyyoota addunyaa World Economic Outlook ittiin agarsiise irratti oomishni waliigalaa GDP'n Itoophiyaa bara 2021tti dhibbentaa 2 guddina kan agarsiise yommuu ta'u kunis kan bara 2020 irraa dhibbentaa 4 gadi bu'e jechuun ibse. Itoophiyaan waggoota 10 darban keessa guddina dijitii 2 galmeessuun biyyoota Afrikaa guddataa jiran keessaa tokko taate maqaan eeramaa ture. Amma garuu dinagdeen biyyattii sababa waraana waliinitiin cabuu irraa gabaasaaleen mul'isan yeroo garaagaraatti bahaa jiru. Keessattuu waraanni fi tasgabbii dhabiinsi siyaasa biyyattii dinagdee Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa uumee jira. Baatii adoolessa darbe keessa ogeessi dinagdee obbo Hirphaa Taraqaany gaafii dhimma dinagdee Itoophiyaa kana irratti gaafatameen rakkoo siyaasaa fi waraana dinagdee Itoophiyaa akka hamaa rukutee jira jechuun ibsan. Rakkoon dinagdee Itoophiyaa mudate ammoo sadarkaa poolisii dinagdeetiin furamuu bira darbee haala hammaataa jiraachuu biyyattii gaaga'uu keessa jira. Furmaanni isaa ammoo furmaata siyaasati jechuun obbo Hirphaa Tarqaany ibsanii turan. Rakkoon dinagdee Itoophiyaa rakkoo siyaasaa ta'uu ogeessonni dinagdee ni dubbatu. Furmaanni isaas ammoo tarkaanfii siyaasati jechuun ni eeru. Waraanni gaaga'ama siyaasaa buqqaatiin hongee fi weerarri dhibee COVID-19 wantoota dinagdee Itoophiyaa kuffisanidha. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa jechuun International Monetary Fund dinagdeen Itoophiyaa sababa waraanatiin rakkoon guddaan waan mudateef guddina oomisha biyya keessaa bara 2022 hanga bara 2026 tilmaamuun rakkisaa ta'uu eere. Dhaabbatichi biyyoota Afrikaa bahaa Eertiraa, Suudaan Kibbaa, Suudaan, Jibuutii, Keeniyaa fi Soomaaliyaa guddina dinagdee isaanii tilmaamee jira. Haaluma kanaan biyya Afrikaa bahaa keessaa dinagdee wayyaa qabdi jedhamtu Keeniyaan waggoota 5 dhufan keessatti dhibbentaa 6 ni guddatti jechuun tilmaama kaa'ee jira. Biyyi ollaa Itoophiyaa Eertiraan dhibbentaa 4.8, Jibuutiin parsantii 5, Soomaaliyaan parsantii 3.5, Suudaan Kibbaa parsantii 6.5 akkasumas Suudaan parsantii 3.5 ni guddatu jechuun dhaabbanni maallaqaa addunyaa tilmaamee jira. Dhaabbatichi dinagdeen addunyaa bara 2021tti dhibbentaa 5.9 ture, bara 2022tti ammoo dhibbentaa 4.9 akka ta'u tilmaamee jira. Akkuma Itoophiyaa biyyoonni waraanaan miidhaman kanneen akka Liibiyaa, Afgaanistaanii fi Siiriyaa guddina dinagdee isaanii waggoota itti aananiin tilmaamuun rakkisaa akka ta'e dhaabbatichi eeree jira. Oduu keenya gama birootiin humni ittisa Tigraay yookaan Tigraay Defense Force waraana mootummaa Itoophiyaa danuu hojiin ala gochuun dhaga'ame. Dubbi himaan Komaandi Poostii Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa miidiyaaf laateen waraanni isaanii waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu ajjeesuu fi gariin booji'uu beeksisee jira. Ibsa kana keessatti Geetaachoo Raddaa akka dubbatetti
kutaatii waraanaa kan mootummaa Itoophiyaa hedduun kan barbadaa'anii fi meeshaaleen waraanaa ammayyaa hedduun booji'amuudha. Miidiyaan Tigraay waraana mootummaa Itoophiyaa kanneen booji'aman suuraa fi viidiyoon deeggaree agarsiisaa kan jiru yoo ta'u, waraanni mootummaa Itoophiyaa lakkoofsaan hedduun utuu wal faana yaa'anii fi kaataa keessa booji'amuun cicciisanii mul'atu. Haaluma kanaan lola onkololeessa 14 bara 2021 Affaar keessatti raayaa ittisa biyyaa fi humna ittisaa Tigraay gidduutti lola gaggeeffameen waraanni mootummaa hedduun yoo ajjeefaman gariin madaa'anii hospitaala aanaa baatee kan Walloo jiru keessa guutanii jiraachuun beekamee jira. Loltoonni mootummaa lakkoofsaan guddoo ta'an kanneen madaa'an hospitaala kana seenan baay'ina irraa kan ka'e qoricha dhabanii du'aa kan jiran yoo ta'u, mootummaan kanneen du'an achumatti dorzenii boolla qotee awwaalaa jira jedhame. Baay'ina loltoota madaa'anii hospitaala kanatti guutanii jiran irraa kan ka'e hospitaalli kun tajaajila idilee isaa addaan kutuun loltoota mootummaa yaalaa waan jiruuf uummanni naannoos bakka itti yaala argatu dhabee rakkachaa akka jiru beekamee jira. Lola kana hordofee uummanni Affaar kan gandoota Cirfaa fi Miilee keessa jiraatan danuun buqqa'uun gara aanaa baatetti godaanaa jiraachuun kan odeeffanne. Guyyaa har'aas waraanni humna ittisaa Tigraay fi waraanni mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, waraanni mootummaa hedduun booji'amuun harka TDF seenanii jiraachuu odeessi garasii nu dhaqqabe ni ifoomsa. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kana fakkaataa oduun biyya laakkatti aanutti isiniif dhiyaata. Odeeffannoo maddeen alaa irraa arganneen Itoophiyaan xiyyaara waraanaa nammaleessa diroonii Baayireektar TB2 jedhamu kan oomisha Tarkii ta'e bitachuuf gaaffii dhiyeessuu Riwuutersi maddeen eeruun gabaase. Tarkaanfii Itoophiyaa alatti biyyi kaaba Afrikaa morkoon diroonii gurguruu ishee Riwuutersi gabaaseera. Dippiloomatiin dhimmichi dhiyeenya beekan tokko morkoon marsaa duraan diroonii ajajatte bara darbe caasaa keessatti of harkaan ga'uu himanii Itoophiyaan kan ajajatte ilaalchisuun odeeffannoo bal'aan jiraachuu baatus biyyattiin diroonii Tarkiin hojjette of harkaan ga'achuuf kayyeeffachaa jirti jedhan. Waliigalteen bittaa fi gurgurtaa diroonii kun akkaataa ittiin fayyadamaa fi humna namaarratti deeggarsa barbaachisus ni dabala jechuun Riwuutersi gabaasa guyyaa kamisaa baase kanneen himeera. Gabaasni Riwuutersi diroonii Itoophiyaa tiraakiin bituuf yaadde baay'inii fi gatiin isaanii himeera. Bittaa diroonii ilaalchisuun morkoon Itoophiyaa fi Tarkii ifatti wanti dubbatu hin jiru. Biyyoonni sadeenuu dhimmicha irratti akka ibsa kennaniif gaafatanis deebiin hin kennamne. Hammeetaan gurgurtaa meeshaalee Tarkiin gara biyyoota alaatti taasifamuun wayita ilaalamu biyyattiin ji'oota muraasa darbe meeshaalee aviyeeshinii fi meeshaalee waraanaa gara Itoophiyaa morkoon ergaa turte yeroo ammaa akkaan dabaleera. Dhohiinsi masjiida Afgaanistaan mudate yoo xiqqaate namoonni 37 galaafate. Afgaanistaan magaalaa Kondahar keessatti masjiida argamtu dhohiinsi salaata jumaarratti mudateen namoonni 37 caalu du'anii 90 kan ta'an ammoo madaa'an. Suuraa masjiida Biibii Faatam keessa ba'aa jiru foddaa fi balbala masjiidichaa barbaadee fi reenfa namoota lafarratti kukkufeen musliimoota kaan ammoo wayita lafa keessa agarsiise. Sababa balaa kanaan ammaatiin hin beekamne yakki boombiidhaan badanii balleessuu garuu eegamaa ture. Namoonni ji'an ergaan dhohiinsa sadi tokko balbala duraa kan ammoo iddoo namoonni itti dhiyaatanitti mudachuu himan. Gaazexeessitoota AFP'n yoo xiqqaate ambulaansonni 15 bakka san akka turan himeera. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduu biyya keessaa qindeesse kan simbiraan gahaa ture. Ani Jersoo Wallooti gama ogummaa fi teeknikaatiin Muhii Callaan faana ture.